Akkam jirtu maatiiwwan Qubee Akaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftanii har'a barnoota baayoloojii kutaa 10 boqonnaa 4 unit 4 cell cycle part 2 cell division kana jalatti mooyyuu mitosis cell division a type of cell division mitosis kan jedhu waliin kan laallu ta'a nu hordofaa. Objective of the lesson kaayyoon barnoota kanaa yookiin xumura barnoota kanaa irratti wantoonni ijoon hubachuu qabdan tokko type of cell division lama akka ta'an addaan baaftu eenyu fa'i isaanis kan jedhu kana meiosis and mitosis cell division akka ta'e identify gochuu dhumarratti explain the importance of cell division maaliif barbaachise cell division what is the importance of cell division kan jedhu kana barreessuu danda'u qabdu. Appreciate the work of renowned Ethiopian geneticists. Ethiopian genetics, why cell division kana kan qo'atan hayyoonni beekamoon Itoophiyaa ni jiraatu isaan kana appreciate goona jechaadha. Why? Because nuti barattoonnis boruu isaanii bakka buuna waan ta'eef. Outline the pattern of mitotic cell division. Pattern cell division mitotic ta'ee outline goona yookiin design goona yookiin immoo ni barreessina jechaadha. Tell how mitosis produce daughter cells as an exact copy of the mother cell and point out the importance of mitosis. Mitosis cell division in xumurarratti daughter cell wajjin cell haadhoo wajjin copy kan taate uumti kun akkamitti ta'a maal jechuudha. Exact copy of the daughter cell, the mother cell yoo jennuu fi you are going to point out the importance of mitosis. Mitosis cell division in maayinni bu'aan isaa waan jedhu dhumarratti kaa'uun murteessaadha. Kanaaf isaan kun kallattii waan xiyyeeffannoo barnoota keenyaa waan ta'eef isaan kana qabachuudhaani gara barnoota keenyaatti seennaa kaayyoowwan kana qabatanii barnoota keenya hordofaa xumurarratti kaayyoowwan kanaaf deebii waan barbaachisoo ta'e barreessuu dandeenyaan barnooticha achiif gootanitti yookiin galmaan geessanitti jechuudha. The cell division. As you know, the cell division is a basic structural and functional unit of life. The cell, that this cell consists, is a basic unit, unity yookiin wantoota bu'uura lubbuu ta'anii dalagaawwan bu'uura lubbuu sadarkaa sadeetti raawwata. Kanaaf seeliin bu'uura lubbuuti waan jedhuuf keessaa qaba jechaadha. Barnoota keessan kutaa 9 keessattis waa'ee seelii hubattanii jirtu. Asitti immoo kan laallu cell division hirmaata seelii ta'e jechaadha. Kanaaf duraan dursinee waa'ee seelii hubachuun gaariidha. Seeliin orgaaniloota genetic material wal hormaata qaamaatiif kan gargaaru nucleus seelii keessatti genetic material ni jiraata jechaadha. This genetic material during reproduction yeroo wal hormaataa genetic material kun replicate gochuudhaan of baay'isuudhaan hirmaata seelii geggeessa. Hirmaata seelii geggeessuudhaan seelii haadhoorraa seeliin daughter cell jennu yookiin ilmoon haaraa seeliin haaraa achirraa uumamaa deemti jechaadha. Inni kun immoo cell division jennee waamnaa jechaadha. It is their ability to reproduce the distinguish living organism from non-living organism. Cell divisioniin kaaraakterii lubbu qabeeyyii amaloota lubbu qabeeyyiin geggeessan kan lubbu maleeyyii biratti mul'annee fi lubbu qabeessa lubbu maleeyyii irraa addaan kan baasu keessaa tokko reproductionidha. One of the characteristics of living organism from the 7 characteristics, basic characteristics of living organism kan jennu kaaraakterii yookiin amaloota bu'uura lubbu qabeeyyii 7 keessaa tokko reproductionidha. Reproductionii kanaaf immoo beeziinii bu'uurri cell divisionidha jechaadha. Kanaaf cell divisioniin is the ability of living organism to be reproduce the offspring or the daughter cell. Seelii haaraa ilmaan adeemsa ittiin lubbu qabeeyyiin uumu. This is the ability has a cellular base. Bu'uura lubbuuti. Akkuma gara walitti tuquu yaalee is a cellular base. Reproduction is the base of life. Why? Because the daughter cell to be perpetuate their life lubbu qabeeyyiin dachee kanarratti dhaabbataa miti akkuma beekamu
mortaalidha jechaadha. Hindu'a jechaadha. Kanaaf yeroo dhuunfooyyuu seelii haaraa bakka of buuseetu jechaadha kan inni darbu. Kanaaf is a basic life bu'uura lubbuu akka ta'e beekuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf seel diviizhiniin riiproodaakshinii wajjin yookiin wal hormaataa wajjin hidhata akka inni qabu yookiin bu'uurri wal hormaataa seel diviizhinii geggeessuudhaan seeliini. There must be at least a single cell to have an organism such as a unicellular organism like that of amoeba. Kanneen akka amoebaa organismoota seel qeenteedha yookiin seelii tokko qofaarraa uumamanii. Kanaaf organismoonni seel qeentee tokkorraa uumamuun kun immoo malli isaan ittiin wal horan keessaa inni tokko seel diviizhiniidhaan jechaadha. Seeliin amoebaa tokko let's say this one is the cell of amoeba. Amoeba by binary fission, by cell division, one cell, the mother cell is divided into two daughter cells. Kanaaf cell diviisioniin mala wal hormaataa lubbu qabeeyyii seel qeentee kanneen akka amoebaati jechaadha. Kanaaf there must be at least a single cell organism to be reproduced to give two daughter cell by a means of cell division. Akaakuu cell divisionii keessaa mitotic cell division jennuuni seeliin haadhoo tokko gara seelii lamaatti addaan qoodamti jechuudha. Cell division is a basic process in living things where a parent or a mother cell divided into two daughter cells. Kanaaf seelii haadhoo tokkorraa seelota ilmoo lama daughter gaafa jennu this one is a parent cell. Ishiin kun seelii haadhoo haa jennu. Seeliin haadhoo kuni by cell division the cell divided into two to give two copies of the daughter cell. Ilmoo haaraa lamatu seelii tokkorraa uumamu jechuudha. Inni kun what we call cell division jennee waamna. In order a series of events, this cell division is a stepwise process. Adeemsa sadarkaa sadarkaadhaan jechaadha. Yeroo tokkichatti akkuma amma geengoo tokkorraa sarara tokko mureen iddoo lamatti qoodame waan yeroo tokkotti ta'u miti jechaadha. Would take a serious event adeemsa processidha jechaadha involving cell growth and cell division. Keessumaa bakka gurguddoo lamatti qoodna jechaadha. Cell division we categorize into cell growth and cell division jenneet cell divisionii kana iddoo lamatti irraa yookiin adeemsa cell divisionii bakka gurguddaa lamatti jalqaba seeliin growth enough ta'uu qabdi yookiin immoo guddachuu qabdi jechaadha. Hirmaata seelii geggeessuudhaa fi seeliin haaraa uumamte jalqaba guddina murtaa'e guddachuu qabdi. Guddina ishee eeggatu murtee booda gara cell divisioniitti gara wal horuutti kan isheen deemtu jechaadha. So the cell first grow then divided to give the daughter cell. That which produce two new daughter cells are termed the cell cycle. Adeemsi kun immoo adeemsa seeliin haadhoo tokko the mother cell by a process of cell division give two daughter cell isa kana immoo cell cycle jennee jechaadha. Why cycle? Maaliif cycle jennaa yookiin marsaadha maaliif jennaa? Jalqaba mother cell kan taate kuni daughter cell kenniti. Again after growth this daughter cell again divided. Isheen kunis hirmaata seelii geggeessuudhaan ilmoo kenniti jechaadha. Ilmoo kenniti jechaadha. Kanaaf adeemsi kun itti fufaadha jechaadha. Daughter cell kan taate deebiteet mother cell taateeti ilmoo haaraa kenniti. Again the daughter cell again the mother cell to divide to give the daughter cell. This is a continuous process what you call cell cycle jennee waamna isa kana cell cycle jennee waamnaan. The cell on the pathway to cell division proceeds through a series of precisely timed and carefully regulated stage of growth. Growth keessatti one is regulated. To'annoo kan qabu jechaadha. Hormoononni garaagaraatiin kan to'atamu gadhiisii miti jechaadha. Hirmaanni seelii kun kan gadhiifamu akka barbaadetti seeliin multiply itself kan godhu miti jechaadha.
yoo akkas kan ta'u ta'e dhukkubaaf sababa ta'a jechaadha yookiin immoo akka malee baay'achuun seelii kun fayyaa qaamaa irratti rakkoo qaba jechaadha. Kana keessaa tokko kanneen akka kaansarii fa'aa akka malee yookiin without regulation the cell multiply itself to'annoo malee seeliin kan baay'ataa deemu ta'e jechaadha. But the cell division is regulated to'atamaadha jechuudha. Inni lammaffaanii time boundedha. Yeroo murtaa'e keessatti kan inni ta'u jechaadha. Kanaaf yeroodhaan daangaadha. Inni biraan immoo hirmaanni seelii kun daangaadha. Akka ta'e statementiin kun nu hubachiisa. Here DNA replication, the base of the cell division is DNA, deoxyribonucleic acid jennee waamna. This DNA is a genetic material, a thread-like structure which exists in the nucleus at the center of the cell. Wiirtuu seelii irratti keessumaa seelii bineensotaa keessatti wiirtuu seelii irratti nucleusii keessatti genetic materialiin chromosome jennee ni jiraatti jechaadha. Chromosome kun immoo waan fo'aa fakkaatan a thread-like structure. Chromosome kun immoo maalirraa tolfamanii DNA fi proteinii histone jedhamurraati kan inni tolfame. So the DNA for the cell going to be divided, seeliin hirmaata seelii geggeessuudhaaf jalqaba genetic materialiin kun haala sanyii kan jennu kaaraakterii amala lubbu qabeeyyii tokko warrarraa gara ilmaaniitti fuudhee transmit kan godhu this hereditary material DNA kana deoxyribonucleic acid kan jennu kana jechaadha. Kaaraakterii kana warrarraa fuudhee gara ilmaaniitti transmit gochuudhaaf jalqaba replicate itself of baay'isa jechaadha. Replication, a good biological term, termii genetics keessatti yookiin biology keessatti itti fayyadamnu replication jechuun simply multiplying kan jennu jechaadha. Of baay'isuu jechaadha. Herreega keessatti multiplication baay'isuu isa jennu sana as genetics kana keessatti yookiin cell division kana keessatti replication jennee waamna. Is a biological term for the reproduction or for the multiplication of the DNA. So the DNA replicates itself. This is done by the action of enzymes. Enzymes isa kana activate godhan jiru jechaadha yookiin si'eessan DNA akka inni of baay'isuuf yeroo wal hormaanni seelii gahu initiative ta'a jechaadha. Yeroo kana DNA of baay'isa replicate itself and the nuclear and the cytoplasmic division that ultimately produce two identical clone or the daughter cell. Seelii haaraa clones jennee kan waamnu identical kan ta'an ilmaan haaraa uumaman lamaan guutummaa guutuutti wal fakkaatu jechaadha. Garaagarummaa tokko kan hin qabne ilmoo haaraa lamatu uumama jechaadha. Inni kun identical clones jennee waamnaani jalqaba gaa DNA replicate ta'a nucleus keessatti eega replicate ta'ee booda nuclear division itti aana jechaadha. The nucleus is divided into two. This is what we call nuclear division or karyokinesis jedhamee waamama. The division of the nucleus into two. Again, erga nucleus divided ta'e yookiin immoo disappear ta'e badee booda cytoplasmaan membranic cell membrane divided ta'a jechaadha. Inni kun immoo cytoplasmic division jennee waamna. Cytokinesis jedhamee waamama jechaadha. A good biological term which states the division of the cytoplasm is cytokinesis. The division of the nucleus is nuclear division or karyokinesis jennee waamna jechaadha. So kanaaf sequentially yeroo tokko tokko qormaata maatirikii farratti yookiin qormaata waan jedhu duraa duuba isaa beekuun gaariidha jechaadha. The first one is the replication of the DNA which is followed by nuclear division. Then finally the cytoplasm is divided into two. Then finally which give two identical daughter cells or what we call clones. As the cell grows, the volume of the cytoplasm relative to the cell membrane will be small that it will have low surface area to volume ratio. Kanaaf growing cell surface area to volume ratio consider kan godhedha jechaadha. Bifa kanaan guddinni isaa kan
cytoplasma keessatti the cytoplasm relative to the cell membrane will be which is smaller. As a result, material transport across the cell membrane by simple diffusion will be inadequate for the cell to survive. Kanaaf seelii kana keessatti transportation live activity seelii keessa jiru ittuma fufa jechaadha. Materialonni seelii keessaa gara alaatti xuraawaan hin ba'a. Wantoonni immoo alarraa gara seelii seenan hin jiru jechaadha. For the survival of the cell. Inni kun cell division on the process ta'uyyuu isaan kun kan addaan citan miti jechaadha. Why? Because the cell is one of the life component lubbu qabeeyyii keessaa tokko waan ta'eef lubbuudhaan itti fufuudhaaf to survive the cell to survive the transportation of materials in and out of the cell to be continued. Moreover, as the size of the cell increases, the controlling power of the nucleus is highly minimized. Then, to solve this problem, the cell employ the mechanism called cell division. Cell division is as the cell get bigger, guddachaa gaafa deemtu seeliin kun guddinni kun itti fufu jechaadha. Kan gara kamitti geessa? Gara divisioniitti. Seeliin guddinni seelii haga barbaadame gaafa ga'u gara cell divisioniitti ta'anutti deema jechaadha malee guddinni isaa nucleusii cabsee yookiin immoo membrane seelii cabsee gara alaatti hin ba'u jechaadha. So which followed by the division of the nucleus and the cell membrane. Kanaaf isa kana mooyyuu cell division jennee waamna jechaadha. By which one cell become two or more daughter cell kenna jechaadha. It depends. Kanaaf most of the time seeliin tokko ilmoo haaraa lama kennite jechaadha. Seelonni tokko garuu yeroo tokko more than two daughter cell yeroo kennan hin jira jechaadha. Asuma keessatti illee kan laallu jira jechaadha. During meiosis cell division daughteriin ilmoon uumamtu ilmoo afurtu uumama jechaadha. But in mitotic cell division or somatic cell division, the daughter cell is two. You already know the cause of the cell division, but it should also be noted that the cell is increasing its number as it divides repeatedly. Kanaaf seeliin kun itti fufee jechaadha. Akkuma seeliin haaraa uumamteen guddina murtaa'e guddatti. Guddina murtaa'e irra immoo gaafa geessu gara cell divisioniitti seenti jechaadha. Kanaaf inni kun repeatedly itti fufa jechaadha. The mother cell seeliin haadhoo jirti. The mother cell, then daughter cell, again the daughter cell to be mother cell taati jechaadha. Mother cell kun immoo daughter cell kenniti. The daughter cell get bigger, guddachaa deemti. Gaafa guddachaa deemtu mother cell taateeti again divided taati jechaadha. Two daughter cell. Kanaaf wanni kun continuity qaba jechaadha. Or a repeatedly pattern itti fufu yookiin immoo adeemsa iddoo tokko ga'ee dhaabatu miti. Kanaaf cell divisioniin yeroodhaa yerootti itti fufaa kan deemu jechaadha. But divisioniin geggeeffamuudhaaf the cell gets bigger to the maximum point irra ga'uu qabdi yookiin guddinni seelii iddoo barbaadamurraa saayizii barbaadame fiit yoo gootu jechaadha guddinni seelii kan itti fufu. Increase in cell number in turn is important for many reasons. Kanaaf cell divisioniin gaafa geggeeffamu lakkoofsi seelotaa akkuma beekamu dabalaa deema jechaadha. That means mother seeliin tokko seelota haaraa lama kennite jechaadha. Two daughter cells. Daughter seeliin lama mooyyuu afur taati. Again 4, 8, 8 kan turte 16 kan taate 32 akkasitti itti fufaa deema jechaadha. Lakkoofsi seelii dabalaa deema. Lakkoofsi seelii kun akkasitti dabalaa deemu maal reasoniin isaa kan jedhu importansiin yookiin bu'aan isaa maalii waan jedhu kana qabxilee armaan gadii keessatti deebisaan arganna jechaadha. Here in unicellular organismoota seel qeentee keessatti is a means of reproduction. Mala wal hormaataa ta'e jechaadha. Is getting new offspring. For instance, the amoeba is unicellular, so the amoeba reproduced by binary fission. Seelii haadhoo tokko iddoo lamatti divided ta'uudhaani by binary fission
one daughter mother cell is divided into two equal offspring ilmoo lama daughter cell lamatti qoodamte jechaadha. Akkasitti obbaa isaa deemte jechaadha reproduce itself. Lamaan kun immoo gara tokkoon ishii gara lamaatti again the daughter cell here the amoeba into two daughter cell. Akkasitti multiply itself ta'a jechaadha. So a means of reproduction. So is a means of perpetuation of life. That means life to be continued. When a single cell amoeba divided, it has increased its population. That means number of amoeba offspring to be increased. In multicellular organisms, the cell division is a means of increasing cell number. Multicellular organism keessatti organismoota seel hedduu keessatti seel qeentee keessatti mala wal hormaataa ta'eera. Organismoota seel hedduu keessatti immoo means of increasing cell number lakkoofsa seelii ol dabaluudhaaf. Fakkeenyaaf zaayigotiin micireen gaafa uumamtu gaafa dhalli namaa uumamu which is made from egg cell and sperm cell. Seelii hanqaaquu fi seelii spermii irraa uumame jechaadha. Seeliin kun zaayigotii uumti. Zaayigotiin kun immoo itti fufinsaan seel diviizhinii geggeessuudhaan lakkoofsi seelii dabalaa deema jechaadha. Multicellular organism keessatti cell number is increased by cell division. The cell division is a means of increasing cell number either for growth guddachuudhaaf jechaadha. Fiitasiin yookiin micireen jalqaba uumamte kun guddachaa qaamaanis hammaan dabalaa kan adeemtu cell division geggeessuudhaan repeatedly itti fufinsaan geggeessuudhaan. To replace again inni biraan immoo a means of replacing the damaged cell. Seelota damage ta'an yookiin balaa adda addaatiin seeliin miidhama jechaadha. For instance, by something cut your finger, harka keenya waan ta'e yoo kutu yookiin yoo muramu dhiigni dhangala'u dhiiga dhangala'an kana damage kan ta'e kana bakka buusa jechaadha by cell division. Inni biraa gogaa qaama keenyaa sababa balaatiin miidhame deebi'ee replace gochuudhaaf. So the damaged cell is replaced by continuous cell division jechaadha. Sababa adda addaatiin qaama keenya irratti miidhaan ga'uu danda'a. Hongee kana immoo deebi'ee suphama jechaadha. Kun cell division geggeessuudhaan. The other one is the old cell, the dead cell. Seelonni umurii murtaa'e qabu jechaadha. Fakkeenyaaf seelonni dhiiga diimaa umuriin isaanii guyyaa 120. Guyyaa 120 booda seelota haaraatiin bakka bu'u jechaadha seelonni dhiigaa. Kanaaf seelota du'an kana deebisnee bakka buusuudhaaf jointiin ribs keessatti seelonni haaraa manufactured ta'aa deemu jechaadha by a means of what we call cell division jechaadha. Repairs the body. Inni biraan immoo repair gochuudhaaf. Fakkeenyaaf qaamni keenya sababa dhukkubaatiin sababa garaagaraatiin damage ta'uu danda'a miidhamuu danda'a seelonni jechaadha. Kanaaf seelota miidhaman kana deebisanii bakka buusuun is one of a means of cell division. Kanaaf the importance of cell division in general for means of reproduction in unicellular organism, in multicellular organism is a means of increasing cell number, is a means of replacing the damaged cell, a means of replacing the dead cell, and means of repair the cell or the body. Kanaaf oola jechuudha bu'aan ijoon cell division. In sexually reproducing organisms, it occurs around reproductive organs as a means of getting gamete or sexes. Cell division inni biraa faayidaan isaa inni biraanii fi inni ijoo fi guddaan immoo yeroo organismoonni warri sexual reproduce ta'an yookiin immoo qaama saalaatiin wal hormaata saalaa geggeessanii wal horuudhaaf qaamni isaanii gahaa yoo ta'u sex cellii reproduce gochuudhaaf yookiin produce gochuudhaaf jecha or gamete production ta'a jecha. For example, human being yoo fudhanne the egg cell and the sperm cell. The egg and the sperm cell. Seelonni kun manufactured kan ta'an cell division dhaan ta'a jechaadha.
Cell division continues after G2 stage of the interphase. Interphase keessatti barnoota keenya viidiyoo jalqabaa keessatti ilaallee jirra. The interphase ini G1 S and G2 phase kan jedhu qaba jechuudha. Kanaaf cell division kuni G2 ta'anii dhufa jechuudha. The first part of an interphase is G1, then the S, the synthesis phase, and the G2 phase. Phase kana booda moyu cell division itu itani dhufa jechuudha. So cell division consists of two subdivisions. Cell division ini moyu bakka gurguddoo lamatti qoodna jechuudha. One is the nuclear division, isa kana maal jennee waamnaani karyokinesis, and the second one is the cytoplasmic division, what we call cytokinesis. Cytokinesis jennee waamna. So cell division consists two subdivision lama akka qabu. Cell division in interphase booda kan dhufu, which is followed after interphase, which have two subunits, the nuclear division and the cytoplasmic division. The nuclear division is karyokinesis, the cytoplasmic division is the cytokinesis. Here, nuclear division or karyokinesis kan jennu maali? Is the result in the separation and distribution of the duplicated genetic material of the mother cell, dividing cells to daughter cell by mitosis or by meiosis. After the DNA replication, DNA replicated data eboda gara polylamat separate of goda jechuudha. Yookiin immoo dissociate ta'a jechuudha. Iddoo lamatti gargar ba'a. Iddoo lamatti gargar ba'ee booda the nucleus is grown inward. Nucleusin gara keessatti guddachaa deemuudhaani bakka lamatti nucleusin separated ta'a jechuudha. This is what we call nuclear division or karyokinesis. The second one is cytokinesis. This one is the cytoplasmic division or the cell membrane division. Is the separation of the cytoplasmic component into the daughter cells. Gara ilmoo lamaatti dhumarraa eega nucleusin qoodame booda cytoplasminis iddoo lamatti qoodamuudhaani seelii haaraa lama ta'a jechuudha. During this season, as keessatti wanti nuti hubachuu qabnu, there are organelles in the cytoplasm. Cytoplasma keessa organeloonni jiru jechuudha. So organelles multiply themselves. Isaanillee of baay'isaniiti gara groupii lamaatti yookiin gara daawutarii lamaatti categorize ta'uu jechuudha yookiin qoqqoodamu jechuudha. The mitosis cell division. Mitosis is a type of somatic cell division. Mitosis kan jennu one of a type of cell division, akaakuu cell division keessaa tokko ta'eeti, is a somatic cell division. Somatic cell division. What is somatic cell division kan jennu kuni divisionii kutaalee qaamaa yookiin seelota qaama keenya garaagaraa, fakkeenyaaf seelota narvii ta'uu danda'a, seelota dhiigaa ta'uu danda'a, seelota lafee ta'uu danda'a, seelota gogaa ta'uu danda'a fi kanneen kana fakkaatan jechaadha. Seelonni qaamaa somatic cells jennee waamna jechaadha. Kanaaf akaakuun seelonni qaamaa kan narvii haa ta'u, kan seelota dhiigaa haa ta'u, yookiin seelota gogaa haa ta'anii yookiin seelota qaamaa kanneen biroo yoo dullooman deebanii ittiin bakka bu'an yookiin immoo daameejii yoo ta'an kan bakka bu'an yookiin seelonni dullooman kan ittiin haroman yookiin lakkoofsi seelota kanaa kan isaan ittiin dabalaa deemanii akaakuu cell divisionii mitosis cell division jennee waamna jechuudha. So a mitosis cell division is a type of cell division which help to reproduce or which to be divided is a somatic cell. Somatic cell duplicate gochuudhaaf gargaara jechuudha. Where the chromosome of a single mother cell are distributed between two identical daughter cells. Kanaaf seelota kana keessa genetic material DNA argamu jalqaba akkuma gara oliitti ilaalle duplicated itself ta'a jechuudha. Kanaaf always for the cell to be divided to two daughter cells
At the beginning, the genetic material to be duplicated. The DNA chromosome duplicated. The identical daughter cells to be formed at the end of the mitosis cell division, which is start or begin with the duplication of DNA. DNA duplicate go to rakan egale nucleus divided taurani, then finally cytoplasm divided tauran identical daughter cell in new jechara. Yeroo kana lakkoofsi seeliin dabala, seelonni dullooman bakka bu'u, seelonni daamee ta'anis deebi'anii bakka bu'u jechaadha. Having the same number of and kind of hereditary material. Kanaaf seeliin daughter seeliin uumamtu kun seelii dura jirurraa garaagarummaa tokko hin qabu jechaadha. It is identical jechaadha. The daughter cell is identical to the mother cell and each daughter cells are identical to each other. Tokkoon isaanii waliif identical. As the parent nucleus in divided yoo ta'u jechuudha. Umarratti ilmoon haaraa qabuma. As a result, a diploid mother cell gives rise to two diploid identical daughter cells. The somatic cells are diploid. That means kana jechuun diploid kan jedhu kuni 2n bakka buufna. N kun number of chromosomes jecha. Kanaaf always the chromosomes are in pair. Cimdiidhaan jiraachuu nutti agarsiisa jechuudha. 2n kan jedhu kun. So mother cellin yookiin cellin haadhoo jalqaba divisionii geggeessitu a pair of chromosome cimdii qabdi. Kanaaf ilmoon haaraa uumaman kunis chromosome cimdii dhuma kan qabutu uumama jechaadha. That means which is similar to the mother cell. The daughter cell is similar with the genetic material, with the number and with the character, similar to the mother cell. Cell haadhoo wajjin amalaanis haa ta'u lakkoofsa chromosomeitiin wal fakkaatoodha jechaadha. Kanarraa kaanidha identical kan jedhamu jechaadha. Karakteriidhaan amalaan waa hundaan seelii haadhoo wajjin kan wal fakkaatu jechuudha. Kanaaf somatic cells are always diploid. Diploid means the chromosomes are pair. Cimdiidhaan jiru jechaadha. Lakkoofsi chromosoomii pairiidhaan yoo ta'u diploid jenna jechaadha. At the end of the interphase yeroo seeliin divisioniidhaaf itti of qopheessitudha jechaadha. Cell division otoo hin eegaliin dura kan jiru waatiin kun interphase jennee waamnaan isa kana immoo first video keessatti ilaallee jira jechaadha. The nucleus is disappear and which is followed by meiosis cell division, cytokinesis itti fufa jechaadha. Here diagramii kanarraa akka ilaallutti this one is the mother cell. The mother cell is with the nucleus. There is a genetic material in the nucleus. During the cell division, at the beginning, the chromosomes are multiply themselves. Warri blue ta'an kun seelota haadhoo dura jiranii, the red one is the multiplied ta'ee jechaadha, of baay'isan jechaadha. Kanaaf prophase irratti the multiplication of the DNA replicate taati jechaadha. Then again the nucleus is disappear. Nucleus in baddi jechaadha. Nucleus in genetic material golgitee turte asitti golgitee jirte nucleus isheen kun nucleus isheen jennu isheen kuni asitti disappear taateetti yookiin immoo baddeetti jechuudha. And which is followed by mitosis cell division, cytokinesis itti fufa jechaadha. Cytokinesis kun gaggeeffamuudhaaf immoo steepota gara afuriitu jira jechaadha. The first one is prophase, here metaphase, anaphase, telophase edda gaggeeffamee booda cytokinesis, the cell division, cytoplasmic division itti aanee dhufa jechaadha. So the cytoplasmic division undergoes series of phases, namely prophase, metaphase, anaphase, telophase. Finally, then the telophase is followed by cytokinesis. Kanaaf cell division jalqaba prophase tu gaggeeffama. Then next metaphase,
then next anaphase, then next telophase, then next cytokinesis. Cytokinesis it murrati to n diploid daughter cell to n. Here the mother cell is to n. lakkoofsi chromosome ishee dachaadha pair jechaadha. The chromosome number is in pair. Kana jechuun fakkeenyaaf seeliin namaa chromosome 23 qabdi jechaadha. Pair 23 pair 2 times 23. Dhumarratti seeliin namaa kun yoo of baay'istu under mitosis cell division yoo gaggeessitu the daughter cell is 23 chromosome qaba jechaadha. 23 2 times 23 chromosome. This one is against this daughter 2 times 23 chromosome number. Kanaaf chromosome number ini dhaabbataadha jechaadha. Cell division yoo gaggeeffamu multiply ta'a dachaa ta'a gaafa jennu yookiin lakkoofsi seelotaa hin dabalu gaafa jennu chromosome 23 gara 46 46 gara 90 akkasitti guddachaa deema jechuudha. Kanaaf preserved dha yookiin immoo daangeffamaadha yookiin to'atamaadha jechaadha. Lakkoofsi chromosome number is equal with the mother cell. The daughter cell chromosome number is equal to the mother cell. The term mitosis was first coined by Walter Fleming in 1882. Jalqaba termiin kun coined kan ta'e yookiin immoo nama kanaani jechaadha. Kanaaf saayinsii yeroo dhiyootti 1882 he discovered the chromosome during cell division which split longitudinally to distribute themselves equally between two daughter cells. Iddoo lamatti akka isaan waliiran hubate jechaadha. Because the chromosomes are thread-like structures, but they are thick and shortened during cell division. Yeroo cell division hin gabaabbatu hin furdatu jechaadha. Yeroo kana kan isaan argamuu danda'an distinguish kan danda'an yookiin warri qoratan during cell division qoratu jechaadha chromosome kan isaan waan jedhani. So this person again discovers the chromosomes during the cell division, which is splitting, multiply the DNA to be replicated and split into two equal parts to two daughter cells. Gara seelota ilmoo haaraa lamaatti wal qixa qoodamuu akka inni danda'u hubate jechuudha. The end result growth of the eukaryotic organism and the replacement of the damaged or the dead cell. Kanarraa akka nu hubate gara oliittis akka ilaalle eukaryotic cell keessatti eukaryotic cell you know that the cells with nuclear membrane and membrane bound organelle warra qaban keessatti jechaadha. Nucleasiin isaanii membrane nuclear membrane warra qabanii fi organelle membrane dhaan golgaman warra qaban keessatti seelonni replacement of the damaged cell and dead cell and again for growth guddachuudhaaf seelota damage ta'an yookiin miidhaman bakka buusuu fi seelota dullooman seelota haaraadhaan bakka buusuudhaaf mitosis cell division akka inni gargaaru qorannoodhaan nama ibse. After fertilization, the growth of the zygote occurs by cell division through mitosis into the division the mother cell which give two daughter cell. Daughter cell kun immoo yoo undergo cell division gaafa deemu seelota afur immoo under cell division seelota 8 kennuu akka danda'u. Seelonni 8 immoo cell division yoo gaggeessan seelota 16 immoo seeli 32 akkasitti itti fufa jechaadha. The cell stage and so on bifa kanaan inni itti fufa. This is what we call cleavage jennee waamna jechaadha. Cleavage jechuun the division of the cell into daughter cells. Seeliin tokko gara seelota ilmaan itti qoqqoodamaa yoo adeemu
inni kun cleavage yookiin qoodamuu cleaved jennee waamna jechuudha. Cleaved simply the division of the cell which consists equal number of chromosome number. Cleavage yoo jennu lakkoofsi chromosome isaanii wal qixa kan ta'e kaaraakterii hundumaanuu kan wal fakkaatan immoo haraawwan lama gara ilmaan afuritti afur gara saddeetii saddeet gara 16 akkas jedhee kan itti fufuudhe this is what we call cleavage jennee waamna. Prophase is the first phase of mitosis cell division. Cell division keessatti especially mitosis cell division kan jennu keessatti stagein inni jalqabaa yookiin inni tokkoffaanii prophase jennee kan waamnu jechuudha. During this prophase each duplicated chromosomes composed of two sister chromatids. Sister chromatid humti jechuudha. Here isaan kun lamaanii sister chromatids jennee waamnaani diagraamii kanarraa kan ilaallu sister chromatids. The center at which the two sister chromatids are crossing over iddoon isaaniitti wal qaxxaamuran kinetochore jennee waamnaani. Mitotic spindle microtubules spindle fiber waan akka fo'aa fakkaatan immoo kinetochore kanarraa ka'anii gara poolitti yookiin immoo gara caafii cell membraneetti kan dagaagan yookiin kan guddatan hin jiru jechuudha. Again this one is controlled by enzyme. Wanni kun akka isaan guddatan wanni kun duplicate akka ta'anii enzymatic government kan ta'u jechuudha yookiin to'annaa jala kan jiru jechuudha. Here centromeric region jennee waamna jechuudha. Centromeric region is the region at which the two sister chromatids are crossing over. Iddoo isaaniitti walirra qaxxaamuran kun centromeric jennee waamna jechuudha. Kan wal qabsiisee jiru kun immoo kinetochore jenna. Wanni akka thread structure fakkaatan wantoonni fo'aa fakkaatanii kinetochore kanarraa ka'anii immoo gara poolii lamaanitti gara kallattii lamaanitti dagaagaa deeman immoo what we call spindle fibers yookiin immoo spindle microtubules jennee waamnaan. The nuclear membrane breakdown at during the duplication of the chromosome duplicated edda ta'e booda nucleus hin bada jechuudha. The disappearance of the nuclear membrane breakdown and disappear ta'a. Again the nucleolus kan jennu keessoo nucleusiti jechuudha. Gara wiirtuu nucleolus jennee waamnaani again disappear ta'a jechuudha. Kun kan inni ta'u at the first phase of the mitotic cell division prophase irratti jechuudha. The chromosome shorten, thick and become visible. Yeroo itti mul'achuu danda'an chromosomeonni yeroo itti gabaabbatanii fi furdatan jechuudha. Thick ta'anii stage kanarratti prophase time. Kanaaf qorattoonni yeroo kana jechuudha waa'ee chromosome kan isaan qo'atanii. The centromer begin to move to the opposite poles of the cell. Centromers kan jennu orgaanii seelii keessaati yeroo reproductionidha kan isheen baay'ee gargaartu jechuudha. Spindle fiberiin kun dhaqanii isaan irratti attach ta'u jechuudha. Spindle fiberiin is a thread-like structure which starts from kinetochore and which is joined with the centromer. Is an organelle to move to opposite pole of the cell and the spindle fibers emerge from the centromer. Centromer kanarraa spindle fiberiin dhaqanii centromeric region irratti chromosome kana sister chromatid kanatti attach ta'u jechuudha. The second phase metaphase. This is arrangement phase jennee waamna. Inni jalqabaa yeroo itti spindle fiberiin uumamanii centromeriin gara poolitti adeeman yoo ta'u inni lammaffaa kun immoo sequence ittaanu jechaadha. The arrangement phase jenna. Why arrangement phase maaliif jedhee arrangement phase sister chromatidiin nucleus keessa tamsa'anii jiran kuni equatorial plate tokko irratti yookiin sarara tokko irratti arrange ta'u jechuudha. They are arranged themselves at the equatorial plate. Because of this, we say this phase, the arrangement phase. The metaphase
is an arrangement phase. During this phase, mitotic spindles are fully developed with centromer at the opposite pole. Chromosomes line up equatorial plate of the cell. Each sister chromatids are attached to the spindle fiber from opposite poles. Opposite pole irra ishiin kun centromers jennee waamna. Sararoonni isaan kun spindle fibers jennee kan waamnu isaan kana. Spindle fibers jennee waamnaani. These are sister chromatids. The sister chromatids are arranged at the equatorial plate. Equatorial irratti. These are centromers. Isaan kun immoo spindle fibers jennee waamna jechuudha. Kanaaf spindle fiberiin kun opposite direction idhaani at centromer irratti yookiin immoo at the kinetochore irratti attached ta'a jechuudha. Kanaaf spindle fiberiin centromer fi sister chromatid walitti hidhee jirti jechuudha. During metaphase. Stage inni itti aanu anaphase jennee waamna. Anaphase kan jennu kun immoo termii tokkoon yoo ibsinu the migration phase jennee waamna. Spindle fiberiin centromer irratti attach goote kun yeroo kana T short ta'uudhaani yookiin gabaabbachuudhaani sister chromatid gara ofii isaaniitti harkisuu jechaadha. Kanaaf yeroo kana wiirtuu seelii irra kan turan sister chromatidiin separated ta'uudhaan sister chromatidiin pair ta'an suni qeentee ta'uudhaani inni tokko gara poolii isa tokkotti inni tokko immoo gara poolii isa biraatti shift ta'a jechaadha. They are moving to the opposite pole toward the centromer. Gara centromerin jirtutti move ta'u jechaadha. Gara kanatti harkifamaa jiru jechaadha. Yeroo kana spindle fiberiin kun gabaabbachaa ishii kana ofitti harkisaa deemti jechuudha. So during this phase barreeffamni kun illee isuma kana kan inni ibsu jechuudha. Asirratti kan laallu kana the proteins building sister chromatids broken down. Sister chromatids separate and pulled apart by spindle. Kinetochore kan jennu yookiin proteiniin jalqaba walitti hidhetu sun hin cabdi. Yeroo isheen cabdu mooyyuu sister chromatidiin separate ta'u jechaadha. Gargar ba'u. Gaafa gargar ba'an immoo spindle fiberiin gara poolii waliin faallaa ta'anitti harkisaa deemu jechaadha. So the chromatids break down, then separate. The sister chromatids separate each other. They are pulled to the opposite pole. To one pole and the other pole. Gara poolii adda addaatti yookiin poolii yookiin immoo gara fiixeewwan faallaa ta'an lamaatti godaanu jechaadha yookiin ni adeemu. The daughter cells receive chromosomes that are the same in number and in kind. Gosaanis lakkoofsaanis walqixa kan ta'e akkaataa kanaan pooliin lamaanuu chromosoomii wal fakkaataa. Kanaaf kalardii isaaniillee asitti yoo ilaalle green the same, blue green blue tu jira jechaadha. Kanaaf equal and the same in number and the same in kind gosaa fi lakkoofsaan wal fakkaataa ta'e gara poolii lamaanitti walqixa migrate godhu jechaadha. Stage sarfaffaa irratti telophase reverse of prophase. Prophase yaadattu ta'e reverse isaatu ta'a jechaadha. Nucleasiin disappear ta'e reappear ta'a jechaadha. Nucleasiin ega migrate godhanii booda around this chromosome the nucleus is reappear. Irra deebi'ee nucleasiin ijaaramaa deema jechaadha. Nucleasiin reappeared ta'a. Irra deebi'ee nucleasiin nuclear envelope reappear. Enveloping kun yookiin membrane nucleusii ni ijaarama. Nucleus kan nucleusiin keessa jiraatan dhangala'oon kun again reappear ta'a yookiin immoo ni tolfama yookiin ni uumama jechaadha. Then the cytoplasm started to divide. Cytoplasmiin grow inward. Walakkaa irratti gara keessaatti deemuudhaan xumura irratti
this cytoplasm is divided into two. Bakka lamatti cabuudhaaf deema jecha. Chromosome to create two new nuclei arriving at opposite poles. The mitotic spindle break down and disappear. Spindle fiberin disappear ta'uu deebi'anii baduu jechuudha. Jalqaba warri uumaman Prophecy keessatti spindle fiberin uumamanii attached knotogorii irratti attached ta'an wirtuu kana irratti disappear ta'uu jechaadha. Kanaaf telophase and prophase are opposite dha jecha. Waliin faallaa. Then cytokinesis ittaanee dhufa jechaadha. At the end of the telophase cytokinesis to be happen. Cytokinesis jechuun cytoplasmic division, cytoplasma to divide ta'a jechaadha. The nuclear envelope reappear, the cytoplasm start to divided gara keessatti guddachaa deema yookiin immoo keessatti dhokachaa deema jechaadha. Finally isheen kun deemtee gaafa walitti dhufaa deemtu seeliin kun oddoo lamatti gargar ba'eet akka gara gadaanutti arginutti two daughter cells haadha tokkorra this is a mother cell. From this mother cell two identical daughter cells are formed. Nucleolus is reappear again. The nucleolus is appear, the nuclear membrane is appear. Here the new cytoplasm is surround the nucleus appear ta'a jechaadha. Bifa kanaanii daughter cellin lama from one mother cell two daughter cells are formed. This is what we call mitotic cell division jennee waamna jechaadha. Simply isheen kuni adeemsa ammaatti jalqabaa kaanee ilaalle kun ishii kana ibsuudhaaf kan deemne jechaadha. So simply isheen kun mother cell tokko mother cellin kun genetic DNA replicated taate then nucleus disappear taate the nuclear is divided karyokinesis then cytoplasmic division in xumura irratti divided ta'uudhaan two mother cell to be formed. Which is take place after the four stages of mitosis. Cytokinesis in staging arfan mitotic cell division jennu sun prophase, metaphase, anaphase, telophase jennee waamnu sun arfan eega xumuramanii booda dhumarratti kan dhufu ta'uusaa hubanna. In animal cells is surrounded only by a cell membrane and give two separate daughter cells. Daughter cell lama simply kenna jechaadha after the cytoplasmic division. But in plant cell the cell membrane is surrounded by cell wall. Cell wall cellulose irraa ijaarame alarraan dabalataa qabu jechaadha. Membrane additional membrane qabu jechaadha. A new membrane will be laid down between the two daughter cells. Kanaaf cell wall kun daughter cell lamaan gidduu laid down ta'a jedha. A new membrane will be laid down between the daughter cells. Then the two adjacent cells remain joined together by the middle wall, what you call middle lamella jennee waamna jechaadha. Seelii biqilootaa keessatti seel membireeniin gargar haa ba'u malee seel wooliin ammallee daawutar seelii kana gargar hin baafne jechaadha. Miidil lamillaadhaanii seelonni lamaan wal qabatanii akka jiru nutti agarsiisa. The redistribution of the duplicated chromosomes through mitosis is important to get two daughter cells from single diploid mother cells. Daughter cell tokkorraa immoo lamaan gara walitti ilaalaa turre. Kanaaf equal chromosome number kan qaban the chromosomes are in pairs, pairiidhaan kan jiran always cimdiidhaan akka ta'e gara walitti ilaalleera. Kanaaf ilmoon haaraa uumaman isa kana akka isaan qabanii the daughter cells are identical akka ta'es gara walitti ilaalleera. Again here in quality and quantity, quality dhaan isaa ta'u quantity dhaan lakkoofsaan isaa ta'u quality isaaniitiin identical with the mother cell. Mitosis is important to increase cell number and for growth akka ta'e gara walitti ilaalleera. The union of haploid sperm and haploid the egg cell forms the zygote which is diploid akka ta'e. Gamete cell division in meiosis keessatti ilaalla jechuudha. Isaan kun meiosis gametiin haploididha qeenteedha jechaadha. Kanaaf percentage 50-50 wal hormaata sexual reproduction keessatti kaaraakteriin warra lamaan irraa dhaalama waan ta'eef walakkaa kaaraakterii qabatanii walitti dhufu jechuudha. Kanaaf the gamete one is haploid but the somatic cell is
diploid akka ta'u akka addaan baafnuufi. The zygote by repeated cell division through mitosis develop into multicellular organism. This is how we human beings are made up of a millions of cells. Kanaaf namni seelii miiliyoona irraa uumame kan jennuu fi seel divisionii geggeessuudhaaf gaameetiin jalqaba uumamte sun seelii qeentee lamatu walitti dhufee diploid seelii kenne. After so many division cell divisionii geggeessuudhaan human being creates a millions of cell kan qabu organismiin multicellular organism cell hedduu ta'e bifa kanaan uumame jechuudha. The cell have a finite lifespan. Seeliin tokko umuriin murtaa'e yookiin umuriin isaa daangaadha jechaadha. Akkuma jalqaba irratti isinii kaase fakkeenyaaf seelonni dhiiga diimaa guyyaa 120 jiraatu jechuudha. Sanaa booda hin du'u deebi'anii bakka bu'u jechaadha. Seelonni tokko tokko immoo guyyaa murtaa'e torbee tokko guyyaa 5 guyyaa 2 guyyaa 3 guyyaatti seelonni dhiigaadhi fakkeenyaaf maayikiroo orgaanizimii wajjin wal'aansoo wal qabaa waan oolaniif seelota hedduutu miidhama. Seelonni kun immoo atattamaan bakka bu'uu qabu jechaadha. Kanaaf they were to be the damaged cell to be replaced by cell division dhaan bakka bu'aa deemu jechuudha. So they need to be replaced continuously itti fufinsaan kan bakka bu'amu jechuudha. Kanaaf umuriin seelota hundaa wal qixa akka hin taane asirraa hin hubanna jechuudha. The process of growth, repair and replacement of the dead cell are really on cell division through mitosis dhaan akka ta'e. Unicellular organisms kanneen akka amoeba mooyyuu a means of reproduction akka ta'e mitosis means of reproduction for unicellular organisms like that of amoeba. For multicellular organism is a means of growth, replacement and the dead cell to be replaced, damaged cell repair gochuudhaaf akka oolu ni hubanna jechaadha. Har'aaf barnoota cell division mitosis qabadhee isinii dhiyaadhe asuma irratti xumura wayitii ittaanu toopikii haaraa akaakuma cell division ta'e meiosis cell division gametic cell division waan jedhuun qabadhee mata duree ishii kanarratti isinii dhiyaadha. Cell division walakkaasaa amma ilaallee jirra jechaadha viidiyoo lammaffaa kana keessatti especially mitosis kan jedhuuni the next lesson meiosis jedhu kanaan waliin kan laallu ta'a. Ganatti nagaan turaa jecha hiriyoota keessaniif like share gochuu hin dagatinaa. Isinis follow akka gootan akka hordoftanii isin affeeraa barnoota irraa asuma irratti